Ameerikaa wixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19:22-25 irratti Waashingtan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Kibxata eebila 11 bara 2017 mooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya keessummeessituun keessanarraan jaallannee gammadaadha. Akka mooltan ana soraa halakeetti oduu har'asanitti oduu argamnu keessaa ministeerri haajaa alaa Ameerikaa Rex Tillerson imaltuuf Raashiyaa dhaqeetiin bulchoota biyyisuunii irratti waan gargaaraa irratti wal dubbachuu jira. Waan argamu keessaa tokko. Caama Itoophiyaa keessaa kan ilaaleen jaarmiyaan sagantaa nyaataa addunyaa yaaddoo qabu ibseera. Oduu keessatti gabaasa qabna. Balaa ibiddaa mana hidhaa Qilinxoorra ga'eef akkasumas miidhaa dhaqqabeef bulchiinsi iddoo sanaatti gaafatamaa turre jira jedha Komishinni Mirga Namoomaa kan Itoophiyaa. Oduu booda gabaasa qabna. Qophiin torbanii waa'ee uummata Oromoo warshaa harree keessatti qalan ka Bishooftuu ilaallataa walakkeessa sagantaa keenya booda dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyatti waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya. Oduu addunyaaf gara soraatti deebina. Akka sagantaan nyaata addunyaa WFP'n jedhutti qarqaarsii dhaabii isaanii uummata beelaan qarqaaruuf gaafate keessa agammaatti harka 50 qofaatti argama. Saamiir Maanuwaalii immoo Itoophiyaatti itti gaafatamaa WFP yookaan ammoo damee sagantaa kanaati. Damee Itoophiyaa jechuun akka jechisaatti ji'ittaanu keessa Itoophiyaa jireenya namatti jabaachuun oolu. Iskindar Fireetti gaafinni hojii naannoo sun gara naannoo Sumaalee dhaqe daayirektara kana magaalaa Qabridaar keessatti dubbise jalanne. Aangoota Eembasii Ameerikaa Finfinnee jiruu fi kan dhaaba misooma sadarkaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteets waliin naannoo caamaan miidhame kan bulchiisa naannoo Somaalee ega daawwatanii booda ture. Saamir waan kana VOA'f kan ibsan. We're very concerned for two reasons. One is that the needs, at least in the Somali region, and especially those affected, waan lammaffaa yaaddoofnee fi lama jira. Tokko kutaa Somaalee aanaalee caamaan dhahaman keessatti gargaarsi fedhan dabalaa jiraachuu isaati. Qabeenyi keenya garuu murtaa'aadha. Kana furuuf immoo mootummaaf jaarmiyoota arjoomtotaa waliin walitti dhiyeenyaan hojjechuu qabnaa jedhan. Lammaffaa jedhan qabeenya murtaa'aa qabnu kana eenyu dursee argachuu qaba ka jedhu. Mootummaan federaalaa fi naannoo qabeenya jiru attamitti itti guutuun akka itti gargaaraman ilaalu akkasumas arjoomtonni hatattamaan deebii kennuu qabu kanas gaaffii dhiyeessinaa jedhan. Muddee darbee lammiiwwan Itoophiyaa miliyoona 5.6 gargaarsa nyaataa kan hatattamaa akka isaan barbaachisu ibsamee ture. Horsiisee bulaa fi gara fuula duraatti roobi eegamu hin argamu taanaan haala walirraa hin cinneen gargaarsa akka dhaqqabu gochuu gargaarsa nyaataa hedduminaanis kanaaf barbaachisuuf ka jiru ta'uu hubachiisaniiru. Right now there's a humanitarian requirements document is roughly about 600. Yeroo ammaa gargaarsa dhala namaa ka barbaachisu keessaa nyaataaf $600 miliyoona nu barbaachisa. San keessaa walakkaatti ka dhiyaatu qabnaa jedhaniiru. Gargaarsi erga argamee booda nyaata kana baatii 3 keessatti dhaqqabsiisuu qabnaa kanaaf yeroo nutti darbaa jira jechuun akeekkachiisan. Gama hundaan tattaaffiin irratti godhamuu akka qabu kana malees horsiisee bulaaf gargaarsa itti fufiinsaan qabu akka kennamuuf irratti xiyyeeffannee hojjechuu qabnaa jedhaniiru. Qorattoota addunyaa dhiyootan keessa gabaasa haaraan gad ba'an akka gabaasa isaaniitti jijjiirama qilleensaa elniinoo fi dhukkuba kaaf diddiga yookaan ammoo koleeraa dhiyootaan Afrikaa gambahaatti arganii waan walitti fidaatti jira. Bar elniinoon dhufu duratti yoo beekan ammoo dhibinni fuudhee dhufuunillee beekanii jireenya nama wayyeessuu hinum danda'anii jedha gabaasi Jessica Berman nu ergite tujube. Elniinoon mudannoo haala qilleensa addunyaa yeroo adda addaatti mudatuuf tilmaamaan waggaa 2 hanga waggaa 7 kan dhaqqabu. Innaa elniinoon mudatu kanatti hoo'i garba paasifikii kan handaara galaana Ameerikaa kibbaa kan kana duraa caalaa dabala. Yeroon hoo'aa kun immoo naannoo ayyaana dhaloota gooftaa Yesuus yookaan Kiriismasii jalqaba. Waggaa isattaan immoo birraa keessa hoo'i galaanaa ammas ni dabala. Sanaanis hoo'i qilleensa hamaa kan akka balaa lolaaf hongee dhaqqabsiisuudhaan dhibeen koleeraa ka'uuf sababaa ta'a. Tilmaamaan uummata miliyoona 100 fi miliyoona 77tu naannoo innaa elniinyoon mudatu koleeraan keessatti hammaatu keessa jiraatu. Haa ta'u malee elniinyoon Afrikaa keessatti fayyaa irratti dhiibbaa inni fidu murtaa'aa ta'uuf ragaan jiru xiqqoo ture. Qorannaan maxxansaa
proceedings of the national academy of science jedhamu irratti akka maxxansametti ogeessi fayyaa kan waa'ee dhukkuboota daddarbanii Sean Moore garee gaanfa Afrikaa keessatti dhibeen kooleeraa dabaluu bira ga'e hoogganan. Maan jennaani lafti gubbaan dhiqamtee xuriin achi baatu bisaan dhugaatii kabana jiraatuutti tan qofaa miti fakkeenyaaf boombaan magaala keessaa xuriin guliyaatu karaa bisaan dhugaatii irratti faca'ee bisaan balleessuu danda'a. Waggaa waggaatti biyyootii uffee Saharaa gad jiran keessaa namoonni 150,000 ta'an dhibee kooleeraan qabamuu isaaniitti tilmaamamaa jedhu Moore. Qorannaan waa'ee El Niñoo garuu gaanfa Afrikaa keessaa dhibeen kooleeraa 50,000 dabaluusaa agarsiisa. Haalli kooleeraa kun kan ittiin madaalame innaa El Niñoon bara 2004 yeroo jiru gidduu mudatetti. Afrikaa kibbaa keessaa lakkoobsi kun gara 30,000 innaa ta'u kunis innaa El Niñoon mudatutti. Dhibeen kooleeraa wal'aansan argatu taanaan lakkoobsi namoota du'anii 100 gara harka 50tti ol guddachuu danda'a. Itti gaafatama shiftaa garbaa fi doonii Somaalee irraa bidiruu saamsisaa ba'ee jedhanii barbaada baankaan eegeenni qawwee fudhateetiin torban dabre keessa doonii saamuuf ba'e as cobxee san arginee jechuu jiran. Akka hojjettooti hojii garbirraatii fi nami ollaa isaa jedhutti nami maqaa Abdulkaarim Saalaa yookaan ammoo Awukoombe jedhamu kun guyyaa dheengaddaa miilooti isaa waliin doonii garbirraa saamuuf ba'e. Isaa fi miilootii isaa guyyaa dura biyya Lebanon keessatti doonii OS 35 jedhan iddoo Sokotoraa keessa qabatanii adoo gardaarii Somaalee geeffatanu achumaan dhaban. Nami jar waliin jiru doonii sun baqatee keessa ba'e nam sun qabuun oolanii jedhan keessumattuu iyyuu humnitii waraan garba Chaayinaa nam kan qabuun ooltuu jedhu warris waliin ture. Awukombeen kun ammaan tan qabamuun ooluu jedhan kun namitti gaafatamaa shifta garbaaf galaanarraa karaa yaa'uu fi waan hojii gargaraatiif doonii yaa'u saamsisuu fi horii guddaa irraa guurrachaa bahee jechuutti jiran. Somaalee keessatti duruu milishootii islaamummaa nam hedduu fixuutti jiran ammallee milishootii islaamummaa haaraan dabalamuun akka jecha abbootii siyaasaatiif ogeeyyottatti biyyi tana garbala hamaa geessuu danda'a. Milishaan islaamaa haaraayituun ta'a al-Sadu'ii Bilhaaq yookaan ammoo labsii dhugaa jechuun dubbatanitti warra biyyi Somaalee Masrii Kuweetii fi Liibiyaa keessa jirutti labse. Akka bulchootii amantii Somaalee jedhanitti milishootitiin uummata Somaaleetiif iyyuu badii taate. Sheek Bashiir Ahmed Saalaad itti gaafatama amantii Somaaleeti akka jecha sheekii kanaatti milishootii islaamummaa haaraayituun uf malee nama cufaanuyyuu warra amantii hin qabnee jedhan. Tokkummaan mootummoota intala Afgaanistaan badhaasa Noobeelii kennaniif Malaalaa Yuusuf damee barnoota irratti ergamtuu nagaa tolchee filate. Akka itti gaafatamaan guddaan tokkummaa mootummoota Antooniyoo Guterees sagantaa waajjira isaanii keessaa yuutuubii fi feesbuukiin addunyaa gad lakkisan irratti jedhetti intala addunyaa guddoo jabduun wal arge. Atammaan tana nama garaa kutate qofaa miti intalgannu 19 balchaa taatee jedheetiin faarse Malaalaa jedhee faarse itti gaafatamaan kunin Malaalaa Yuusuf ammaan tan gannu 19 tunin gaaf isiin gannu 11 biyyitii isii ka bulchaa ba'e Taalibaan bulchiinsi Taalibaan gaaf biyyiti sun jal jirtutti ijoollee duraa barachuu dhowwanitti ijoollee duraa akkisiin barattu nama qabsaa'aa ba'eef gaaf tokko adoo isiin man barumsaati galuu jirtu milishootii tunin isii fi nama isii waliin jiru otoobisii keessa lolaniitiin akkisiin madooftee achiin dubatti biyya alaa dabarteetiin wal'aanatti qabsooftuu taate. Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti hagayya 8 bara 2008 balaa ibiddaa mana hidhaa Qilinxoorra ga'ee fi miidhaa dhaqqabeef miseensonni bulchiinsa mana hidhaa sanaa akka itti gaafataman Komishinni Mirga Namoomaa kan Itoophiyaa mana maree bakka bu'ootaa Itoophiyaatti koree dhaabbataa kan dhimmootii bulchiinsa murtii haqaaf gabaasa dhiyeessee jira. Kanarratti Tsiyoon Girmaa gabaasa qindeessitee qabdi tujubee dhiyeessa. Itti gaafatamaan qorannaa komishinichaa obbo Birhaanuu Abaadii raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti balaan sun erga dhaqqabee booda komishinichi garee qorannaa hundeessuusaaf gareen qorannaa sunis itti gaafatamtoota bulchiinsa mana hidhaaf itti gaafatamtoota bulchiinsa mana hidhaa Qilinxoo hojjettoota waardiyyaa mana hidhaa sanaa hidhamtoota mana murtiitti deddeebi'an ogeessota balaa ibiddaaf komishina poolisii magaalaa Finfinneef ogeessota mana yaalaa haasofsiisuudhaan gabaasa sana qopheessuusaa ibseera. Akkuma kanaan ittiin ka'umsi ibidda sanaa maal akka ta'e qorachuullee ibsanii jiran obbo Biraanuun balaan sun attamiin dhaqqabe balaa sana ittisuufoo yaaliin godhame maal fakkaata walumaa gala dhiitamiinsi mirga namaa ture moo hin turre kan itti gaafatamu eenyu ka jedhuuf
qorannaa geggeessaniin gabaasa qindeessan tarreessaniiru. የቃጠለው መንስኤ ከውስጥ በተለይ በከባድ ወንጀል ተጠርጥረው የታሰሩ የቀጠሮ itti ka'umsi ibidda sanaa keessumaa yakka cimaadhaan shakkamanii kanneen hidhamtoonni mana murtiitti deddeebi'aniin laayitariin ibidda ittiin qabsiisan kan sakatta'u jalaa miliqee isaan ga'een ibidda sana akka qabsiisan qorannaa sanaan mirkanaa'eera. Turee garuu komeen hangi tokko kan dhiyaatetu jira. Aangoowwan mana hidhaa sanaa dhibeen garaa kaasaa fi haqqisaa ariifachiisaan waan ka'eef balaa dhukkuba sanaa ittisuudhaaf jecha nyaati alaa akka hin galle dhorkuu isaaniitiin kan ittiin ka'umsa godhachuudhaan hokkara kaasanii keessumaa kanneen yakka cimaadhaan shakkaman huccuu hidhamtootaa walitti qabuudhaan guban. Hidhamtoota 12 karaa alaa balbala itti cufanii guban. Hidhamaa mana hidhaatti deddeebi'u tokko immoo mana hidhaa sanaaf odeeffannoo dabarsite jechuudhaan sibiilaan dha'anii erga inni du'een booda guban. Ibiddi sunis hammaataa waan deemeef zooniiwwan mana hidhaa sadanuu gubatanii hidhamtoonni 21 sababaa ibidda sanaan lubbuun isaanii darbeera. Obbo Birhaanuun gubachuu mana hidhaa Qilinxoo kana keessaa harka qabu kanneen jedhaman hidhamtoonni mana hidhaatti deddeebi'an galmee lamaan himatamanii dhimmi isaanii mana murtiitti ilaalamaa jiraa jedhan. Gabaasi sun galmeewwan himannaa sana waliin kan wal qabsiisu jira gaaffii jedhuuf dhimmi isaa mana murtiin qabamee waan jiruuf yaada kennuu kan hin dandeenye ta'uu ibsanii gabaasi koomishinichaa xumuraan irra ga'e ittiin ka'umsi ibidda sanaa hidhamtoonni yakka cimaan shakkamanii to'annaa jala jiran waan ibidda qabsiisuu danda'uun qabsiisuu isaaniif akkuma kanaan immoo ibiddi sun erga ka'ee booda ittisuuf yaalii godhameen miidhaa dhaqqabeef miseensonni mana hidhaa sanaa seeraan akka itti gaafataman murtaa'uusaa dubbataniiru. ደግሞ ቃጠሎ በተነሳበት ጊዜ ለማምለጥ በሚሞክሩበት ጊዜ hidhamtoonni lamammoo ibiddi sun ennaa ka'utti jalaa miliquuf otoo fiiganii dallaarraa utuu utaalanii rasaasaan dhaamanii du'aniiru. 8 immoo miliquuf yaalaniiru jedhamuudhaan balaan madaa'uu irra ga'eera. Rasaasi sunis alaa keessatti waan dhukeef humnootiin nagaa eegsisan sana gochuun irra hin turre humnoonni sana raawwatanis seeraan gaafatamuun akka qaban koomishinichi mirkaneesseera. Mana hidhaa kana keessatti ijoolleen umriin isaanii waggaa 14 gadi ta'an shakkamtoota ga'eessota ta'an waliin hidhamanii ka jiran ta'uu obbo Birhaanuun ibsaniiru. Gabaasichi kana booda maal ta'uun akka irra jiraatu yaada gorsaa dhiyeessuusaa ibsanii walumaa gala ibidda sana kaasuudhaan kan gaafataman hidhamtoota dabalee himannaan irratti dhiyaachuu akka qabu waardiyyaaleen hidhamtoota irratti dhukaasa bananii fi aangawoonni ajaja kennaniis himannaan irratti dhiyaachuu qabaa jedhan. Manni hidhaa sun balaa ibiddaa kan fakkaatan haala ittisuun danda'amuun kan hin ijaaramne ta'uusaaf mootummaan kana akka sirreessu akka rakkoo tokkotti fudhatameera. Manni hidhaa sun to'annaa cimaa jala jiraachuun waan tilmaamameef jecha wanti ibidda qabsiisuu danda'u attamiin seenuu danda'e gaaffii obbo Birhaanuuf dhiyaate ture. እሳት አደጋው ከመድረሱ በፊት ቀደም ብሎ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን የሞኒተሪንግ balaan ibiddaa sun utuu hin dhaqqabin dura miseensonni koomishina qorannaa mirga namummaa Itoophiyaa hojii hordoffii hojjetanii turan. Sana booda yaada isaan dhiyeessan keessaa tokko meeshaaleen hin barbaachifne kan akka laayitarii ibidda qabsiisanii fi sijaaraan hin hayyamamu. Darbee garuu hashiishiin iyyuu ni seena. Kun immoo fayyummaa hidhamtootaa balaarraan waan buusuuf hordoffii cimaan akka godhamu koomishinichi yaadachiisee ture. Kun hojiirra waan hin oolleef jecha itti gaafatamtoonni mana hidhaas ta'e waardiyaaleen kana ilaalchisee to'annaa fi hordoffii waan hin godhiniin hafaniif wanti ibidda qabsiisan sun ol seenuu kan danda'e. Kana waan hin godhin hafaniif itti gaafatamtoonni mana hidhaa sanaa akka itti gaafataman yaadi dhiyaateera. Obbo Birhaanuun itti fufanii hidhamtoota sana irratti rasaasa dhukaasutti dabaluudhaan gaazii imimmaansu itti biifuu isaaniillee dubbataniiru. Hidhamtoonni hin baanu jedhan seeraamikii isaan darbatan ofirraa ittisuuf akka ta'ellee akka sababaatti dhiyaachuusaa dubbatanii jiran. Gabaasi kunis har'a mana maree bakka bu'ootaaf dhiyaate murtiin akka itti kennamu beekamee jira. Dhaggeeffatoota keenya gabaasni silaa har'a mana maree bakka bu'oota uummataatti dhiyaachuuf ture hin dhiyaatin hafuusaa isin beeksifna. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Warshaan harroota keessatti qalanii fooniif gogaa isaanii gabaadhaa dhiyeessu
Shaandong Dong jedhamu magaalaa Bishooftuu ganda Dhibaayyuu fi Qaajimaatti hojii jalqabee jedhu jiraattonnii fi barruuleen tokko tokko. Fulbaana darbe hawaasni naannoo sanaa kana mormuudhaan warshaa investoroota chaayinaa kanarratti balaa geessiseen mormitoota keessaa lubbuun namaallee darbuu gabaasne turre. Kun Oromiyaa keessattis ta'e biyyattii waliigalaa keessatti waan ammaan dura hin baratamniin ta'uunsaa beekamaadha. Kanarratti hawaasni naannoo fi bulchiinsi magaalaa Bishooftuu maal jedhu? Ija aadaa jiruuf jireenya uummataa akkasumas safuu uummataa irratti kun akkamittiin ilaalama? Ogeessa siyaasa uummataas dubbisneerra. Sagantaa kana Tigistuu qopheesse kunoo. Inta'a jennaan harree qallee ta'uu dinnaan harree ganneen mammaaksa Oromooti. Oduun gara magaalaa Bishooftuutii dhiheenya kana dhageenyu garuu faallaa kanaati. Akka jiraattonni magaalattii waamanitti qeeraan harree banamee warshaan sun hojii jalqabeeraa jedhan. Jiraattota dubbisne keessaa tokko achuma ollaa warshichaatiin jiraadhaa jedhee nageenya isaatiif sodaachuurraan ka'e maqaansaa akka raadiyoon irratti himamu hin barbaanne. Dura wannumti harree qaluu hawaasa Bishooftuu biratti yeroo dhaga'amu maal akka itti dhaga'amee fi akka fakkaatu nu yaadachiisa. Sadarkaa oduutti kanuma jedhamaa ture. Akka qeeraa ta'ee dubbatamaa ture. Akkasitti ta'a jedhamee namni garuu eegaan turre. Hawaasa biratti fudhatama hin qabne waan ta'eef waan kun ta'a jedhamee hin eegamne ture. Tokkoffaa immoo daandii guddaarra iddoo hawaasni bobba'uudha. Hawaasni ganda tokko duwwaa osoo hin ta'in daandii guddaa jira. Kan magaalaa Bishooftuurraa magaalaa Dirree Leebaan Cuqqaalaa kana kan geessu daandii guddaa jira. Daandii kanarra hawaasni kun marri hin socho'aa hin eegne ture akkasitti kana ta'a jedhamee jechuudha. Barreen gaddaa fulbaana keessa jechuudha. Mormii ture. Mormii sun akkatti ka'ee yaadataa? Egaa namni dura hawaasni wanni kun dhuguma hin taa'e dheen eegne dhagahus jettee? Yeroo yaadidha warshichi jalqabuu jedhu harree wayii gashan harroota wayii gashanii jalqabuusaa hin barame jechuudha dhuguma ta'uusaa. Wanna hawaasa keessatti hin baramne waan duudhaa hawaasa biratti fudhatama hin qabne immoo namni hin morma ifa kun. Bulchiinsi magaalaa akka hin eeyyamamneedha kan dubbatu. Garuu jarri immoo warrichi hojjetan immoo akka eeyyama qabanidha kan dubbatamu. Jarrichi nu eeyyamameeraadha. Bulchiinsi magaalaa hin beeknu jechaa ture yeroo sanitti naannee hin jalqabee mormiin bifa saniin yeroo sanitti ka'uu danda'e jechuudha. Jiraatan kun dabaluudhaanis warshaa Shaandaagitti harroonni qalamuu jalqabuu isaanii dhibbattan beekaa ija kiyyaanaan argee jedha. Jalqabameera inni dhugaa lafarra jiruudha. Harroota kana eessa bitatan? Eessa akka isaan bitan waan waan dhugaa ta'e sitti himuu hin danda'u ammaan. Garuu wantichi jalqabeera garamii akka isaan fidan eenyurraa akka isaan fidan kana wannan beekuun qabu. Garuu tarii daldalaa itti fakkaata kan fiduufi. Yeroo seenan yeroo bahan garuu hin argita jechuudha. Hin bu'u makiinuma fe'iisasiif fe'anii fidu buusuu hin arginu yeroo kana. Hawaasni wanti gaariin itti dhaga'amaa jiru ta'uu isaatiin hawaasni muufateera jechuun ni danda'ama. Isas immoo gara danda'amaa ta'een uummanni waltajjii irratti amma carraan kennanii fi yeroo baay'ee kaasanii yaadichi sirrii akka hin taane safuus keenya wajjin akka hin deemne dubbataa turan. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Bishooftuu Dr. Daadhii Wadaajoo garuu jalqabamuusaa gabaasni akka qaama bulchiinsa bira hin geenye dubbatanii dura garuu walumaa galatti waa'ee warshichaa waan jedhaniin jalqabna. Warshaan harree sun qalee foon asitti inni dhiyeessuus hin jiru. Piroojeektiin yeroo dheeraadha kan ture. Odeeffannaa nuti qabnuun heeyyamamaan akka achitti deemedha. Garuu marii taasisaa turreen wanni kun hawaasni beeku turre jiraata. Hawaasni waan irratti namanne hojjechuun immoo sirrii miti. Investimentiin kamiyyuu hawaasni beekee keessatti illee qooda fudhachuu qaba. Hojii jalqabeera amma jedhama warshaan kun torban darbee. Egaa nuti odeeffannaa nuti qabnuun qabatamaan inni hojii keessa galuusaa gabaasa hin qabnu. Eeruu tokko kan uummanni kaasu jira. Isa fudhannee qulqulleessuudhaaf kan itti deemnu malee qabatamaatiin kana keessa galuusaa gabaasni nuti qabnu hin jiru. Garuu akka rakkootitti kan adda baasnee ilaallee jalqabas adeemsa ture keessatti hooggantoonni sadarkaatiin turan kana uummata beeksisuutu irra jiraata. Aadaa safuu duudhaa uummataa wajjin kan hin deemne ta'uusaa keessa oduu galiin karaa kanaatiin deemamuun akka sirrii hin taane sadarkaatiin irratti waliigalamaa dhufee jira. Kun
rakkoodhaa kaan safuu duudhaa uummataa wajjin hin beekne mootummaanis hin raawwatu waan jedhu uummataa wajjin walii gallee hin qabnus kanaadha. Dhimma kana laalchisee mariin godhamuusaa jiraattonnis walii galan waan aadaa keessa hin jirre amantii fi safuu uummata biyya sanii hancabsu ta'uu itti walii galan. Bulchiinsi magaalaa namaan beekuutti waltajjii irratti samman argeetti aga ammaatti jechuudha. Dhimmicha hin deeggaranii sirrii akka hin taane jijjiiramuu akka qabu piroojeektii gara biraatti jijjiiramuu akka qabu dubbataa turan. Aangoo jijjiirsisuu hin qabu isan beeku. Maaliif investimentii tokko eeyyamamee gara biyyaa galu sadarkaa ministeeratiin jiranatti fakkaata. Achi eeyyamamee jarri laayinsii ammayyaatee dhufatti warri kun jijjiirsisuu danda'u moo hin danda'u waan biraadha. Garuu akka gahee isaanitti isaan amma akka qaama hawaasa bulchaa jiru tokkotti maanni kan jechaa jiru isuma uummanni kaasu kan safuu uummata hin deemudha. Waltajjii irratti ifin intinicha akka itti fufuu hin dandeenye dubbataa turan isaanis. Garuu wanni lafa irratti qabataman amma mul'atummaa taa'aa waan jirudha. Itoophiyaa keessatti hojii akkanaa irratti bobba'uudhaan handuraan ta'e warshaan Shaandaag Daag jedhamu kun guyyaatti harroota 200 qaluudha karoora akka qabu dubbatama. Dhaabbanni kun Itoophiyaa maaliif filate laataa jechuun hin hafu. Qorannoon bara 1993 yuunivarsiitii biyya Ingilizii Kaambiriij yuunivarsiitii jedhamutti godhame akka agarsiisutti biyyoota Afrikaa keessaa baay'ina harrootaatiin Itoophiyaan tokkoffaadha. Addunyaarra immoo Chaayinaatti aantee lammata. Egaa baay'inni harroota kun investoroota Chaayinaa harkisus akkuma olitti dhaggeeffattan bulchiinsi magaalaas ta'ee hawaasni safuun cabuusaatti waliin galle. Egaa akkas ta'e maaliif warshichi cufamuu dhabee piroojeektiin biraatti maaliif hin jijjiiramnee gaafii jedhu kaasisa. Dr. Daadhi egaa duruma yeroo dura eeyyamni kennamuuf dhaabbanni kun akka naannoo Oromiyaattis ta'ee akka magaalaatti bulchiinsi magaalaas beeka. Duruma akkamitti argachuu danda'an warshaan biraa odoo aadaadhaa fi safuu uummataan tuqinni hawaasnis investoroonnis irraa fayyadataman filannoon biraan turre moo maaliif waan kun asallaattis ijaaramaa jira an jedhu odeeffannoon jiru. Kuni bara 2006 nuti gabaasa galmee keessaa argannetu kana nutti hima. Akka lakkoofsa Itoophiyaa? Kan adeemsi kan ture. Yeroo sanarraa kaaseeti kan wanneedhe mariin bal'inaan irratti hin gaggeeffamne namoota muraasaadha kan keessatti marii mari'ataa turanii dhimmoota safuu wajjin walitti bu'uu danda'an kana gadi fageenyaan ilaaluuf qorachuutu irra jiraata ture. Kanaaf naannoo sanarratti akka qaawwi jiruudha kan ilaalle. Dhimma kana laalchisee qorattoonni akkaataa jiruuf jireenya uummataa an hawaasummaa an seenaa maal jedhan laata? Dr. Biraanuu Leenjisoo ogeessa siyaasa hawaasaati. Wanni uummata san akka uummataatti ittiin of laalu keessaa inni guddaan aadaa isaati. Aadaa isaatiitu hiika isaa kenna. Nuyi uummata duudhaa qabnaa, aadaa qabnaa jedhaniiti kan jiraatan. Mootummaan tokko atattamaan waan uummata sammuu jiruu duudhaa uummataa yeroo tokko irrood godhee halkanuma tokkoon jalaa diigee waan san jijjiiree wanni kana dura qalamni hin qalama. Jedhee uummata irratti fe'uun kun dogoggora guddaadha gara duudhaa hawaasaatti yeroo laallan. Maallaquma laalanii waan fiiganiif malee ikoonomiin yookiin immoo guddinni diinagdee biyya tokkoo haala itti fufiinsa qabuun akka deemu yoo barbaadame duudhaa hawaasa sanii safuu hawaasa sanii itti wal qabatee isaan biratti fudhatama qabaatee wajjin deemuu danda'uu qaba tureeyyu. Kanaafuu wanti isaan laalan tokkoffaa bu'aa siyaasaa maaliirraa argannaa biyya Chaayinaatiin walitti dhufeenyi keenya hin cima hoo akkana goone waan isaan barbaadan kana yoo goone. Ammaan tana biyya Chaayinaatti qoricha oomishamuun wal qabatee gogaan harree gara malee barbaadamaadha. Fedhii isaanii sanoo guutan mootummaa Chaayinaatiin walitti dhufeenyi isaanii sun hin cimaa. Tole egaa hawaasa kaan biyya kamiitinuu walitti laalte. Wanni akkanaa baramaadha. Keenyaaf wanni nyaatamu wanni hin nyaatamne jira biyya hundatti. Adeemsa keessas wanni baramu jiraachuu danda'a. Waan akkanaa gubbaadha gadi dhufu kuni baramaadha biyya biraatti. Harree qaluun waan biyya Itoophiyaa keessatti waan baay'ee nama qaaneessu uummata biratti fudhataman qabaanne
horii nyaatamuu hin nyaatamne baala nyaatamuu hin nyaatamne kanarratti uummanni suni baay'ee uummata cufa. Kuni waan karaa hawaasatiinis karaa siyaasatiinis karaa diinagdeetis sadarkuma kamittuu sadarkaa amantiittis yoo ilaalte waan nama rifachiisu. Uummata sanis immoo akka uummataatti jiruu mirga jiruullee akka hin qabne itti argisiisaa jirta jechuudha. Keessummoota kiyya kantiibaa bulchiinsa magaalaa Bishooftuu Dr. Daadhii Wadaajoo, ogeessa hawaasa siyaasaa Dr. Biraanuu Leenjisoo akkasumas jiraattota Bishooftuu anan dubbise galateeffachaa ergaa jiraataan tokko qaama laallatu biraan naa gahe jedhe sin dhageechiseen sagantaa kiyya xumuraa ani Tigisti Gammeetii nagahan. Warshaan tokko gara biyyaa hoggaa galu guddina biyyaafidha. Lammaffaa carraa hojii toomaa, sadaffaa saayinsii asiin jirre tokko gara biyyaatti fidaa jedhameeti. Kuni kan ta'uu danda'u yoo duuba deeggarsi uummataa jiraatedha. Yoo fudhatee itti of kennee hojjeteedha kudhan lafa qabachuu danda'u jechuudha. Wanti mootummaan uummataa jedhee gara alaatii gara biyyaatti ol galchu tokko uummata kan dallansu yoo ta'e faayidaa isaarra miidhaa isaa hin caalaa jechuudha. Daabboo fiduu doolaarii fidee dhufuu isaatiin kan ilaalamuu qabu deeggarsa uummataa kan qabu ta'uu danda'u qaba jechuudha. Jireenya hawaasummaa keenya kan tasgabbii dhowwu ta'uu hin qabu jechuudha. Maalidhaa amma yeroo baay'ee bakka guddina biyyaatii fi warri investara kadhannee finnaa jedhama. Kadhannee finnee garuu rakkoo kan uumu yoo ta'e oduu hafee wayyaadha. Ayya qophiiteen fixachuun duratti oduu addunyaalee kun dubbisiin deebi'e sanitti ministeerri haajaa alaa Ameerikaa imaltuu farda Raashiyaa jira akka Raashiyaan mootummaa pirezidaantii Siiriyaa Baashaar al-Asaad biyya akka inni hin qarqaarre tolchuuf yookaan ammoo dhugeeffachiisuuf acha dabruutti jira. Akka Raashiyaan biisuun hin qarqaarre jechuun akka jecha teelersanitti Raashiyaan Siiriyaa qarqaaruu hin humdhiifti. Siiriyaan bulchiinsi Siiriyaa maatii tokko keessumattuyyuu maatii tokkoon biyyi bulchan dhumachaa deemuu jira jedha. Kora G7 yookaan ammoo bulchoota addunyaa dureeyyiin addunyaa ta'an xaaliyaana ta'an irratti dubbata teelersan. Kooriyaan kaabaa akka jecha pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraampiti nukleer waraana isiitiin rakkoo barbaadutti Tiraamp akka Chaayinaan dubbitan keessi seentee qabbaneessiiti gaafachuu jira. Waraanni Iraaq akka jecha oduu himaa isaaniitti dhaheetiin ISIS biyyuu fi keessa baafate jari kun amma harka 7 qofatti naannoo sun keessa jira ISIS jechuun. Akka jecha Birgaadir Jeneraal Yahayyaa Raasoolitti ISIS bara 2014 keessa biyyuu sunitti baafatte harka 40 fudhatte amma harka haga 10 gadi qofa naannoo sun keessa jira. Lafti ISIS eege taante magaala Iraaqii beekamtu Mosuul keessa waraanee achillee jajjabeessee achillee keessa baasuu jira hagaa guddaan. Chaayinaan ammallee akka jechaa dhaabe mirgaa namaatti du'aan nama adabuu hin dhaabne addunyaa keessaa tokkeessoo jirti. Biyyi addunyaa dhibiin ammoo akka gabaasa Amnesty Internationalitti barda biree jalqabeetiin nama hedduu du'aan adabuu gad deemuu jirti mataan oduu kana. Wallee kanaan nagaan bulaa jennaa sagantaan afaan Amaaraa sana boodatti buufa.